Ashama akkam jirtu akkamii hunda keessanii nagaaf jaalalli waaqayyo bakka afaala jirtu hundumatti isiniif baay'atu. Kun Aroo TVdha. Aroo TV keenya guyyaa har'aa keessatti immoo sagantaa keenya kutaa lammaffaa faarfannaa fi faarfattootaa akkasumas faarfattoota kanaan dura faarfachaa turanii fi ammallee faarfachaa jiran waliin ilaalla. Marree hundumti keessan Aroo TV sagantaan kun kan isinitti tolu. Sagantaan kun kan irraa barachaa jirtan marti keessan viidiyoo kana like gochuudhaani akka nu jabeessitanii isiniin jenna. Akkasumas immoo viidiyoo kana namoota bira akka inni godhaa fi comment gochuun akkasumas share gochuudhaani namoota hundumaa bira akka nuuf geessan gamanumaan isin affeeruun jaalladha. Aroo TV namoonni subscribe gootanii maatii Aroo TV hin ta'in jirtan marti keessan Aroo TV subscribe gochuudhaan maatii Aroo TV ta'an affeerraa gooti. Arraga kutaa lammaffaa keenya kana keessatti faarfataa tokkoon isiniif dhiyeessa. Hamma xumura sagantaa kootti nu hordofaan affeerraa kooti. Kun Aroo TVdha. Tole walitti deebineetii jirraa hordoftootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota Aroo TV maatii Aroo TV. Ani dhufeetan jira kuno guyyaa har'aa sagantaa koo kutaa lammaffaa isaa qabadheetan yaaddeetii jira. Kutaa lammaffaa isaa guyyaa har'aa keessatti immoo faarfataa keenya hangafa faarfattootaa kan ta'e faarfataa Firaa'ol Moosisaa. Firaa'ol Moosisaa baay'een keessan faaruusaa kan beektanii kan dhagaa guddattanii akkasumas faaruusaa yoo asittillee kan dhaggeeffachaatii jirtanidha wanta ta'eedhaa fi faarfataa Firaa'olidha. Faaruusaa mee xinnoo ishee dhaggeeffannee walitti haa deebinu. Najiraachiste attamiin darbe abbaako attamiin najiraachiste mee maaliin darbe tillaako naafuu gaaffiidha jireenyi koo gambeeku garuu sindeebii waaqa koo naafuu gaaffiidha jireenyi koo Sikofaada gooftaa seenaan jireenya koo. Tolee daawwattootaa fi hordoftootaafi kabajamtoota jaalatamtoota Aroo TV guyyaa har'aa faarfataa keenya hangafa faarfattootaa kan ta'e faarfataa Firaa'ol Moosisaa nu dhiyeessi jechuudhaan koomantii akkasitti naaf barreessaniiti turanii guyyaa har'aa egaa adaraa nama yookaan koomantii nama bira darbuu hin danda'u ta'eedhaa fi nama barbaadan faarfataa barbaadan faarfattoota durii keessaa naaf barreessaa jedheetan barreessee ture faarfataa Firaa'olii naaf barreessanii turanii. Egaa faarfataan Firaa'ol yoorraa dubbanne faarfataa Firaa'ol kanaan duratti tajaajila afaan Oromoo kan gaggeessaa turedha. Dhugaa dubbachuuf taanaan faarfataan Firaa'ol yeroo jalqabaadhaaf faaruu albeema isaa isa jalqabaa gaafa hojjetu faarfannaa guutummaa guutuutti faarfannaa 12 albeema isaa tokkoffaa keessatti afaan Oromoodha kan inni hojjetii ture. Ittillee kanan amanin beekaa inaarifadhu kenna harka isaaniigaa seenan tolaa isaa sansaakaa koo garaadhaaf dhugan Yesuus jireenyi koo. Jechuudhaan albeema jalqabaati kan inni hojjetee ture. Isaan keessaa faaruu amma dhaggeeffanneetii walitti deebinee turre bara baraanii kan jiraattu dorgommiin qabdu. Bara baraanii kan jiraattu dorgommiin qabdu mi'a gooftaa. Faarfannaa bareedaa faarfannaa miidhagaati faarfateetii ture jechuudha. Faarfataan Firaa'ol eessatti guddate eessatti dhalate kan jedhudha. Faarfataan Firaa'ol Moosisaa godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii keessa nama jiraachaa tureef nama achitti guddatedha. Biyyi isaa godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii naannoo sanadha kan inni jiraatu ture jechuudha. Amma egaa bakka inni jiraatu isinitti hima jechuudha. Egaan faarfataan Firaa'ol Moosisaadha. Dhugaa dubbachuuf taanaan mana amantaa inni itti guddate dhugaa ani bakka itti faarfachaa turedha. Gaafa inni jedhu
Fayyisaa Addunyaa magaalaa Gimbii keessa jiru mana amantaa Fayyisaa Addunyaa Madaalamii jechuudha. Bakka sanatti tajaajila hafuuraa kan inni itti eegale jechuudha. Bakki sun dhugaa dubbachuuf taanaan anaafillee ana mataa koofillee bu'uura koodhaa jalqabbii koodhaa bakka itti tajaajila afaan Oromoo yookaan tajaajila mana kiristaanaa itti jalqabeedha jechuudha. Achii beellee bakka biraatii deemee faarfachuu eegalee kan koo seenaa biraa guyyaa biraan isinitti dubbadha. Egaan faarfataan Firaa'ol achittidha kan inni tajaajilaa ture. Fayyisaa Addunyaa keessaa barattoota dilbataa daa'imman shaakalsiisuudhaan yeroo daa'imummaa keenyaatti baay'ee nu shaakalsiisaa ture dhugaa dubbachuuf taanaan daa'imummaa keenyatti jechuudha nu shaakalsiisaa ture yeroo sanatti hin beekan Firaa'ol Moosisaa jechuudha yeroo sanaa kaasee tajaajila afaan Oromooti tajaajilaa kan inni turedha jechuudha isarraa ka'uudhaan guddachaa dhufee faaruu afaan Oromoodha albeema jalqabaa ittillee yaa'uu kutaa tokkoffaasaa kan inni hojjetedha jechuudha. Isaan keessaa faaruu bara baraan kan jiraattu warra amma dhaggeeffannee kaanedha. Inni biraa immoo ittillee yaa'udha jechuudha. Ittillee yaa'udha. Mee faaricha waliin dhaggeeffanneeti kan walitti deemnu ta'a. Faaricha kunooti dhaggeeffadha. Ittillee yaa'u kan anamaan hin beekaa hin ariifadhu kenna harka isaanii gaa diinan tolaa. Isa sansakako parada bugan Yesus jireenyi koo. Tole egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa walitti deebineetti jira faarfannaa ittillee yaa'uu kan jedhu faaruu kana albeema jalqabaa keessatti kan inni faaruu kana hojjete Firaa'ol Moosisaanii yeroo albeema jalqabaa hojjete kana keessatti waan isin ajaa'ibu yeroo sana akka kana miimooriin akka kana tiiktookiin akka kana miidiyaaleen garaagaraa kun hin baay'anne ture hin jiru ture yeroo sana bara sana keessa dhugaa dubbachuuf taanaanii kan ittiin dhaggeeffatamaa ture faaruun kaaseettiidha jechuudha. Kaaseettii kan jedhu teeppii keessa kan beektu miti isadha ture jechuudha. Isa keessa kaa'ametti faarfatamaa isa keessa kaa'ametti dhaggeeffatama ture. Yeroo sana dhugaa dubbachuuf taanaan albeema isaa guutuu 12 viidiyoodha kan inni hojjetee ture. Yeroo sana akka kanatti hojjetedha. Kaaseettii CD'dhaan qopheesseetidha. CD magaalaa keessa deemuudhaan gurguramaa turedha. Bara sana jechuudha. Naannoo bara 2003 2004dha. Yoon hin daganne ta'e naannoo 2005 irratti fakkaata ta'e hin beeku yeroo inni hojjete faaruu kana egaa akka kanattidha kan inni qopheesse albeema isaa jalqabaa jechuudha. Egaan faarfannaa albeema isaa jalqabaa erga kana xumuree booda immoo albeema lammaffaa hojjeteetii ture jechuudha. Albeema lammaffaa yommuu hojjetu albeema lammaffaa kanarratti dhugaa dubbachuuf taanaan faaruu albeema kanarratti gaarummaa kee kan jedhu isaan tokkodha. Inni biraa namuudee galataa fi saaqee afaan koo jechuudhaan kan inni faarfachaa ture jechuudha. Faaruun kun yeroo sana saamsordiin taanee faaruun kun yeroo sana rakkoo guddaa qaba ture. Maaliif eeyyaman qabu ture yeroo sana faaruun lammaffaa albeemni lammaffaa gaafa hojjetu akka haasa'amutti iyyuu akka seera mana kiristaanaa keenyaatti namni faaruu hojjetu seeraan ala hojjeteenaan eeyyama malee hojjeteenaan ni kasasama yookaan immoo anqatsii kan jedhamu jira miti keeyyata kan jedhamu jira akka mana kiristaanaa keenyaatti keeyyata sanaadhaati adabameetii ture jechuudha akka haasa'amutti jechuudha. Faarfannaa namuudee galataa fi kan jedhuu fi faarfannaa gaarummaa kee kan biraa akkasumas albeema lammaffaa keessatti faaruuwwan hedduu hojjetee ture jechuudha. Faaruu sana keessa namuudee galataaf kan jedhuun isin dhaggeeffachiisaati. Mee faarucha dhaggeeffadhaa walitti deebina. Namuudee galataaf saaqee afaan koo nanahabee ulfinaan kunoo gooftaan koo maal jedhee dubbadha waa'ee isaa dibee dibataa jaasaa. Tolee daawwattoota fi hordoftoota keenya namuudee galataaf dhaabee kan jedhu kana faaruu kana albeema lammaffaa keessattidha kan inni hojjete. Albeema lammaffaa keessatti yommuu hojjetutti faaruun kun rakkoowwan gurguddaatu qaba ture. Gaafan kana jedhu immoo rakkoowwan qaba gaafan jedhu faaruun kun eeyyamaan ala kan inni hojjetame yeroo sana itti qaxxaamee itti adabameetii ture jechuudha. Firaa'ol Moosisaanii akka jedhamutti jechuudha.
Egaan erga kana hojjete booda faaruu albeemaa sadaffaadha kan inni hojjete. Yeroo albeema sadaffaa kana hojjetu dhugaa dubbachuuf taanaan faarfataan Firaa'ol Moosisaa mana amantaa Fayyisaa Addunyaa keessa tajaajilaatii nama turedha. Akkasumas immoo godinaalee garaagaraa deemuudhaan baadiyyaa keessa deemuudhaan nama tajaajilaa turedha. Dhugaan hin dhokfamu jechuun Firaa'ol Moosisaa tajaajila keessatti baay'ee dhamaatii guddaa agarsiiseera. Tajaajilaatii tureera. Garuu akkuma tajaajilu keessatti dhiibbaan gurguddaa gaggeessaa tureera. Maaliif dhugaa dhoksitee darbinu gatii ta'e jechuudha. Yeroo ta'uun dhugaan dhokatee awwaalamutti yeroo dhugaan sabni kiristaanaa tinaatootti kan callisaa fa'aa turedha jechuudha. Amma irraatti illee sanumadha jechuudha Firaa'ol Moosisaa. Ammeenya dubbachuu osoo hin taane ammeenya dubbachuu barbaade osoo hin taane bakka uummataaf hojjenna erga ta'eeti uummataaf dhamaatu dura jiraata. Akkuma uummataaf dhamahu baay'ee hojjetamu. Waan isin ajaa'ibu baadiyyaa keessa deemee eessa deemeeti tajaajila jechuudha. Firaa'ol Moosisaa jechuudha. Eessa deemee amma baadiyyaatti bakka bataskaanni hin jirreefaatti uummata walitti qabeellee kan tajaajilaatii turedha. Tajaajilli naannoo baadiyyaa keessatti iddoo bataskaanni hin jirre iddoo bataskaanni itti hin ijaaramne keessatti akka kanattidha deemeeti kan inni tajaajilaa ture. Uummata bal'aa akkasitti fuuldura dhaabateedha kan inni tajaajilaa ture. Dhugaa dubbachuuf ta'an tajaajila mana kiristaanaa keessatti gahee guddaa bahee jira. Iddoo guddaa nama qabudha jechuudha Firaa'ol Moosisaa jechuudha. Egaan yeroo sanatti xiqqoo ishee erga asii achi dhufee booda albeema isaa isa sadaffaadha hojjeteetii ture jechuudha. Albeema isaa isa sadaffaa gaafa hojjetu kana keessatti faaruuwwan garaagaraan namoonni ceephaan baay'een isaanii jiru. Namoonni faaruun kun sirrii miti jedhan hedduun isaanii ni mul'atu jechuudha. Egaan faaruun kunis maaliifidha? Yeroo baay'ee kan faaruu kana keessatti ceephaame maaliifidha? Faarfataan Firaa'ol Moosisaa yeroo albeema sadaffaa kana hojjetu keessatti albeema sadaffaa isaa kana hojjetee faaruun kun gaafa uummata bira gahuu jalqabu uummatni erga dhaggeeffatu jalqabu booda faarfataan Firaa'ol yeroo sana amantaa Ortodoksii keessaa ba'eetii ture jechuudha. Erga hojjetee uummata bira geessisee booda mana amantaa Ortodoksii gadhiisuudhaanii deemeetii jira jechuudha. Mana amantaa Ortodoksii gaafa gadhiisu immoo amantaa biraa keessadha kan inni seenee albeema isaa sadaffaa keessaa faaruu. Guyyaa hundaaf baaftee attam guyyaa dhabdaa saba duutee farkaa yaa Iyyasuus waaqeffannaa qabdaa. Egaan ansiifan adda ba'ee kan jedhu abdatamaatu si kan jedhu kana albeema isaa sadaffaa keessattidha kan inni hojjete faaruu kana gaafa inni hojjetu booda garuu taateen isarratti uumame mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo gadhiisuu ba'uunsaa rakkoowwan garaagaraa itti uumeeti jira. Keessumatti Phaaphaasiin godina Wallagga Lixaa yeroo sana bulchaa turan Abuna Enook gorsa gurguddaa kennaafiitu turanii. Akka inni mana amantaatti jabaatu gochaatii turanii garuu Firaa'ol Moosisaa kana gochuu hin dandeenye. Inumattiyyuu ofiisaa kan ba'utti tajaajiltoota mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Fayyisaa Addunyaa magaalaa Gimbii keessa jiran daaqonoota fuudheetii beetii jira jechuudha. Daaqonoonni baay'een isaanii ittiin ba'anii amantaa Pirotestaantii keessa seenaniiti jiru jechuudha. Amantaa Pirotestaantii keessa erga seenanii booda amantaa Pirotestaantii sana keessatti maatii isaanii amma isaanii dhiisisaniitti maatii isaanii amma isaanii amantaarraa kaachisaniitti daaqonootni babbadaniitti turan jechuudha. Hamma har'aatti daaqoniin tokko waan isin ajaa'ibu harmee isaallee hamma amantaa kana keessaa baasisuutti ga'eetii jira jechuudha. Hamma har'aatti hin deebiin jira daaqoniin kun jechuudha. Firaa'ol Moosisaan garuu deebi'eeti amantaa kanatti jiraachaa jira. Garuu daaqoniin yeroo sana Firaa'ol duukaa ba'ee amma irraatti mana amantaa kiristaanaa Ortodoksiitti hin deebiin jira jechuudha. Lubbuun karaa isaa baddee baay'ee kan nama gaddisiisudha jechuudha. Egaan Firaa'ol Moosisaan amantaa Pirotestaantii keessa erga seenee tajaajiloota adda addaa raawwachaa tureera jechuudha.
amantaa Pirootestaantii keessatti nama tajaajila isaanii raawwachaa ture jechuudha. Wanta isinitti hin darbiin tokko keessa Firaa'ol Moosisaa maatiin isaa guutummaa gaafa jedhu haadhaaf abbaan isaa musliimadha jechuudha. Amantaa musliimaa namoota hordofanidha. Isaanirraa nama dhalatedha jechuudha. Garuu akkaakaansaa fi akkoonsaa fi akkasumas firootawwan isaa hundumtuu amantaa Ortodoksii kan hordofanidha. Hamma irraattillee kan amantaa Ortodoksii hordofaa jiran jechuudha. Abbaa isaa fi haati isaa garuu amantaa musliimaa keessa namoota jiraatan jechuudha. Garuu Firaa'ol Moosisaa yeroo sana amantaa Ortodoksii keessa tajaajila hafuuraa erga gaggeessaatii ture booda mana amantaa Ortodoksii keessaatii ba'ee amantaa Pirootestaantii keessa seeneeti tajaajila achi keessatti raawwachaa ture jechuudha. Waan isin ajaa'ibu faaruullee hojjetee ture. Faaruu amantaa Pirootestaantiidhaanii hojjeteetii ture. Mee faaricha dhaggeeffannee deemnee argamni kee ergana keessa ta'ee dukkana keessatti harka koo qabee ifa dhugaa Yesuus sinnaa ta'e an argeera sinnama jaallata isa dhugumaa jaalalliyyuu xumurri isaa sumaa an argeera sinnama jaallata isa dhugumaa yaa Yesuus abbaa manamaa. Daawwattoota hordoftoota keenya sagantaa keenya akka hordofaa jirtan abdii guddaa kan qaba. Egaan Firaa'ol Moosisaa faaruuwwan Pirootestaantiidhaan wal qabatu afaan Oromoodhaan isa ta'u Amaariffaan isa ta'u hojjeteetii ture jechuudha. Baay'een isaallee hin gadhiifamne waan isin ajaa'ibu. Piyaanoodhaan kan hojjetame yookiin immoo kanuma amantaa Pirootestaantii jedhamee kan hojjetame hundumti isaa guutummaa guutuutti hin gadhiifamne, muraasatu gadhiifame. Isaan keessaa garuu kan arganne kanadha jechuudha. Kana qofa miti faaruu waltajjii amantaa Pirootestaantii irra dhaabbate kadhachuudhaanii lallaboota achirratti lallabuudhaanii bakka miira isaan qaban fudhatee guutummaa guutuutti isaan keessa akka ture naannoo godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii keessatti waldaallee amma dhaabee tureetti deemeeti ture jechuudha. Naannoon itti waldaa dhaabellee ofii kollee qaamaan illee kanan beeku kan arguudha jechuudha. Tajaajiltoota namoota hedduu miseensota hedduu horate nama turedha jechuudha. Amantaa sana keessatti jechuudha. Inni amma kanaatti nama deemaatii ture waldaawwan garaagaraa irra deemee faarfachaatii ture jechuudha. Magaalaa Gimbii keessatti gurra keenyaan kan dhageenyu ija keenyaan kan argaa turredha jechuudha. Egaan kana booda erga darbe booda garuu Firaa'ol Moosisaa amantaa kana keessaas ba'ee amantaa Ortodoksii keessaas ba'ee bakka sammuu isaatti deebi'uudhaa fi waan baay'eeti gochaatii ture jechuudha. Kun garuu erga albeema sadaffaa hojjetee boodadha erga inni ba'ee. Erga ba'ee booda garuu magaalaa Gimbii keessaas ofii isaan ba'ee erga magaalaa Gimbii keessaa ba'ees immoo magaalaa Finfinnee galee magaalaa Finfinnee jiraachuu eegalee magaalaa Finfinnee gaafa jiraatu immoo hojii mootummaadha kan inni hojjechaa ture jechuudha. Amma irratti illee hojii mootummaa keessatti kan hidhamee jiraataa jirudha jechuudha. Gaafa isin jedhu hojii mootummaa kan hojjetudha. Hojii mootummaa kan gaggeessudha. Kifla katamaa magaalaa Finfinnee keessa bakka tokko kan bulchudha iyyuuti Firaa'ol Moosisaa. Isaan keessatti garuu erga Firaa'ol Moosisaanii mana amantaa Ortodoksiitti itoo hin deebiin dura garuu bakka sammuu isaatti deebi'ee yaaduu jalqabaa ture natti fakkaata. Kana booda garuu Firaa'ol Moosisaan Abuna Heenookiin bira dhaqee yeroo sana Abuna Heenook awwaggazanii turan jechuudha. Akka inni mana kiristaanaan seenne, akka inni maqdasiin seenne, akka inni eessatti hin argamne Firaa'ol Moosisaa faaruun isaallee akka hin dhaggeeffatamne aggadameetii ture jechuudha. Awwaggazamee ture jechuudha. Awwaggazamee jechuun abaaramuu jechuudha. Karaa bira mana kiristaanaa keessa abaaramee awwaggazameetii ba'ee ture. Abuna Heenooktu abaaree awwaggazeetii ture jechuudha. Yeroo sana magaalaa Gimbii ta'anii bakka inni jirutti awwaggazanii turan jechuudha. Daaqonota isa duukaa ba'an duukaa awwaggazanii baasanii turani. Yeroo sana booda garuu tajaajiltootni warri kaan ifama gaafatanii mana amantaa isaaniitti deebi'anii tajaajila isaanii itti fufanii turani. Firaa'ol Moosisaan garuu magaalaa Finfinnee erga galee booda erga yeroo booda waggoota booda amantaa Pirootestaantii keessaas ba'ee Abuna Heenookiin godina Arsii Shaashamannee yommuu bulchaa turanitti Shaashamannee yommuu bulchaa turan sanatti bakka sana dhaquudhaanii nissaa galuudhaanii qalbii jijjiirrachuudhaanii gaabbii galuudhaanii Abuna Heenook biratti dhiifama gaafachuudhaan Abuna Heenook gaabbii kennanii nissaa kennanii fi
gara mana kiristaanaatti akka inni deebi'ee dhiifama gaafatu godhanii kana booda Firaa'ol Moosisaan tajaajila hafuuraa isaatti akka inni deebi'u godhanii erga qannoonaa isaa fixee booda qannoonaa isaa erga fixee raawwate booda gara mana kiristaanaatti deebi'ee uummata karaa miidiyaa jiran guutummaa guututti karaa peejii feesbuukii isaa fi karaalee tiiktookiidhaanii dhiifama gaafachaatii tureera jechuudha. Mana kiristaana keessaa ba'uun koo na miidhe malee bu'aa tokko naaf hin finne miidhaa guddaan irraan geessise. Manni kiristaanaa na guddisteetti jechuudhaanitiin dubbataa ture. Egaa Firaa'ol Moosisaan kana erga raawwate booda gara mana kiristaanaa Ortodoksiitti deebi'eetii amma jira jechuudha. Erga deebi'ee booda faaruu afaan Oromoodha. Bakkattan deebisa jechuudhaani akkuma jalqaba mana Ortodoksii Tawaahidootti deebi'eeni bakkattan deebisaa jechuudhaan mata duree faaruu siingilii tokko yookaan immoo faaruu tokko qabachuudhaani gara keenyaatti dhufeetii jira. Araarri isaan irratti baay'ate, gaarummaan isaan irratti baay'ate jechuudhaani waaqayyoon galateeffachaatii tureera. Suumi fakkoo abiddaan keessaa kennaa koo na waalu bakkattan deebisaa qartee sagalee koo akka gurraaf tolu si faarsuuf uumamee waan biraaf hin oolu. Gaarummaan isaan irratti baay'ate, gaarummaan isaan irratti baay'ate, araarri isaan irratti baay'ate. Tolee daawwattootaaf hordoftoota keenya faaruu isaa bakkattan deebisa jedhu kana erga mana amantaa Ortodoksiitti deebi'eedha kan inni hojjete jechuudha. Mana amantaa Ortodoksiitti deebi'ee faaruu kana qalbii jijjiirrannaadhaaf yookaan gaabbiidhaaf akkanaaf ta'u jedheeti kan inni hojjete. Gara mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootti deebi'ee kana qofa miti utuu mana amantaa Ortodoksii keessaa hin bahin mana amantaa Ortodoksii keessatti erga deebi'ee booda faaruu Amaariffaan illee hojjeteetii qaba jechuudha. Mee faaruu Amaariffaan hojjetee ture kana waliin Tolee daawwattootaaf hordoftoota keenya faaruun Amaariffaan kanaan dura hojjetee ture kana fakkaata ture. Egaa isa booda ammas ergan bakkattan deebisaa kan jedhu booda hojjete booda faaruu lammaffaadha erga mana amantaa Ortodoksiitti deebi'e booda immoo faaruu tokko hojjeteetii gara keenya gara uummataatti fideetii jira. Mee faarucha kan caalu nani si argee kan caalu nani si argee utubaa qilleensaa kan galmicha baatu kan caalu nani si argee jireenyadha jireenyadha jireenyadha. Daawwattootaaf hordoftoota keenya sagantaa keenya kutaa lammaffaa har'aati. Faarfataa keenya hangafa faarfattoota Firaa'ol Moosisaa irraatii dubbachaatii jira. Firaa'ol Moosisaa faaruuwwan albeemota sadii hojjeteetii jira. Albeemota sadan kana hojjetan keessatti albeema afuraffaallee hojjetee nuuf gadhiisaatii jira faaruu isaa keessaa. Kanaaf iyyuu faaruu isaatii kan dhaggeeffachaatii jirru. Faarfataan Firaa'ol Moosisaa egaa amma har'aatti erga mana amantaa Ortodoksiitti deebi'ee booda mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessa jiraachuu eegaleeti jira. Akkasumas illee maatii irraallee adda ba'ee maatiin illee isa jibbanii turanii jechuudha. Maaliif amantaa Ortodoksii keessa gaafa ba'u haati warraa isaallee mucaan isaallee baay'ee jireenya jeeqamaa keessa kan turedha jechuudha. Ergasii garuu waaqayyoof galanni haa ta'u egaa dhalli isaallee akkuma argitan suuraa kana walitti deebi'aniiti kan isaan jiran. Dhalli isaallee guddattee amma nageesseetii jirti. Egaa faarfataan Firaa'ol Moosisaa amma bakka inni jiraatu magaalaa Finfinnee keessadha. Magaalaa Finfinnee keessa kan inni jiraatu immoo hojjetaa mootummaa ta'ee kutaa magaalaa Finfinnee keessa bakka tokko kan bulchaa magaalaa Finfinnee ta'ee kan bulchaatii jirudha. Hojjetaa mootummaa ta'eetii jechuudha.
isa waamanitti bakkoota isaaf waamicha godhanitti argamuudhaan deemee tajaajila isaa kan gaggeessaatii jiru jechuudha. Hojii mootummaas asiin hojjechaa hojii hafuuraallee asiin gaggeessaatii kan jirudha jechuudha. Faarfataan Firaa'ol Moosisaa. Egaan Firaa'ol Moosisaan seenaan isaallee kanadha. Faarusaa meeqa? Amsuu bifa koo abiddaan keessaa ejoojjuu lecheekaan emaan zargitoo gadaa'een xilootaal በመስቀሉ ወጥቶ በራኔ ከንጅራቱ ደርጎ የሚከብዱም የጎፍታ daawwattootaaf hordoftoota keenyaa guyyaarra faarfataa Firaa'ol Moosisaa nuuf dhiyeessii horrinaan jettee turtan. Faarfataa Firaa'ol Moosisaa xiqqoo ishee seenaasaa gadi fageenyaan yoon kaasuudhaa baadhee faarfannaawwan isaa muraasa isinitti kaasuu jaaletan jira jechuudha. Faarfataa Firaa'ol Moosisaa egaan mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessa ammallee jiraachaati jira. Gara fuulduraatti illee abdii guddaa qabna kan inni jiraatu. Waaqayyo mana amantaatti Tawaahidootti jabeessee isaa dhaabuuti ittiin jenna. Egaan daawwattootaaf hordoftoota keenyaa kutaa lammaffaa keenya guyyaa har'aa faarfataa Firaa'ol Moosisaa isiniif dhiyeessaatiin ture. Kutaa sadaffaatiin amma walitti deebinutu hundumti keessan namoota barbaadan koomentii jalatti faarfataa nuuf dhiyeessaa nan jedha. Faarfannaa isaaniin isin daawwachiisaa isinitti agarsiisa. Egaan amma kutaa sadaffaatti wal arginutti kutaa sadaffaadhaan walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Aaroo TV namoonni sabiskiraayib gochuudhaan maatii Aaroo TV ta'a. Namoonni akka arganiidhaaf viidiyoon kun akka isaan bira ga'uudhaaf laayik sheer gochuudhaan namoota hundumaa bira ga'an isinii jechuu barbaada. Aaroo TV nagannaaf tura. Horaa bulaa deebana.